Ashamaar kafuunee daawwattoota fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha daawwattoota fi hordoftoota keenya kabajamoo egaa ka oduu guyyaarraa qabadhee isiniif dhiyaadheera oduu guyyaa kana kan isinitti himu aan tolchaa Huseenii daawwattoota fi hordoftoota keenya kabajamoo oduu keenya guyyaa har'aa keessatti Ajjeefamuu gooticha Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa booda Itoophiyaatti mootummaan abbaa irree Itoophiyaa makalaakayaa fi poolisaa uummatatti bobbaasuudhaan uummata nagaa irratti tarkaanfii hadhaawaa fudhataa jira. Buuruma kanaan namooti hedduun kan miidhaman yoo ta'u kan lakkoofsaanii baay'ee fi akka malee nama gaddisiisu rasaasa mootummaatiin kan ajjeefaman akkasuma namooti hedduun hidhamanii jiru. Isa kana lakkoofsa wajjin tokko tokkoon gargar baafnee kan isinitti himnu ta'a. Shaashamanneetti kantiibaan magaalaa fi itti gaafatamaan damee nageenyaas qeerroo gargaartanii mootummaa bilchiginaa kuffisuudhaaf hojjettan jedhamanii qaama mootummaatiin hidhamuun gabaafamee jira. Akkasuma godina Baalee dhihaa magaalaa Agaafraatti bulchiinsi aanaa Agaafraa fi bulchiinsi kantiibaa magaalatti hidhamanii jiru. Akkasuma Oromoonni biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn jiraatan guyyaa kaleessaa seenaa cimaa dalaganii jiru. Daawwattoota keenya kabajamoo hanga dhuma qophii keenyaatti nu faana yoo turtan odeeffannoowwan kanneen kan argattan ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo nuti akka saba Oromootti yeroon amma keessa jiru kun yeroo rakkisaa fi yeroo akkaan ulfaataa ta'edha. Yeroo namni hundi odeeffannoo qabaachuu qabuu fi waan jiru wal biraan geennuun dirqama Oromummaa fi qooda qabsoo taatee jirtudha. Isinis tamsaasni kennaa idilee fi wantooti haarofti qabsoo Oromootii wal qabatanii taateewwan haala oolmaa Oromiyaa fi bultii Oromiyaa dabalatee tamsaasni kenna idilee guyyaa guyyaan bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel kenna subscribe godhatiin YouTube channel kenna subscribe godhadhaa. YouTube channel kenna subscribe godhattan tamsaasni kenna idilee battala nu biraa gadhiifametti bifa salphaa ta'een kan isin bira dhaqqabu ta'a. Kanaafuu YouTube channel kenna subscribe godhadhaa jecha kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaarraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Ajjeefamuu artistii kabajamaa jaalatamaa gooticha yeroo gabaabaa keessatti mana hin diigamne qalbii uummata Oromoo keessatti ijaarate artist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabate Itoophiyaatti qaamonni mootummaa erga artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii boodas lammiilee nagayaa kuma hedduutti lakkaawaman hidhuun beekamee jira. Waan nama gaddisiisu hanga ammaatti Itoophiyaatti erga artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee namoonni ajjeefaman nama 239 ta'uu mootummaan Itoophiyaa amanee jira. Waan nama gaddisiisu kun kan mootummaan amaneedha. Kan mootummaa hin amanin kan baadiyaalee Oromiyaa garagaraa keessatti poolisoonni fi milishoonni gandaa makalaakayaa agaazii dabalatee poolisoonni federaalaa ajjeesan lakkoofsa hin qabu. Waliigalaan daataan dhugaa osoo sassaabamee Itoophiyaatti namooti erga artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefaman 500 hin caalan jedhan warri itti dhiyeenyaan waan kana hordofaat jiran. Namoota 239 ajjeesuun kun maal irraa ka'e jedhaniitiin namooti hedduun kan gaafatan akkasuma deebiin gama sanaan jirus mootummaan uummanni mormii isaa aarii isaa dallansuu isaa akka karaatti bahee dhageessifannee fedha waan hin qabneef namoota aarii fi gadda isaanii ibsachuu barbaadan irratti dhukaasa banuudhaan lammiilee nagaa kana ajjeesuun namoota hedduu hidhuun kun farra mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed uummata Oromoo irratti ta'aa jirudha. Mootummaan Itoophiyaa mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu, mirga hiriira nagaa gaggeessuu seerri biyyattii uummataaf kenne sarbuudhaan uummata akka barbaadetti itti taphataa jiras jedhan. Namoonni 239 yoo du'an namni 3,500 hidhamuun kan amane ammas mootummaa Itoophiyaati. Garuu hammi lakkoofsa hidhamanii kana qofaa miti. Kun kan mootummaan amane. Namoonni hidhaman kan mootummaa hin amanin harka kana 3-4 ta'uu akka hin oolle xiinxaltoonni siyaasaa yaada isaanii kennataa jiru.
Artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun wal qabatee uummanni Oromoo guddaa kan dallanee fi akka malee kan aare mootummaa kanarraa yeroo dhumaatiif abdii kutachuudhaan bilchiginnaan diinaa Oromooti jechuudhaan bilchiginnaan bakka ka'uu qabdi Oromummaa fi sabboonummaan Oromoo daraaruu qaba Oromoon mootummaa isaa ijaarrachuu qaba biyya isaa walaba baafachuu qaba jechuudhaan qeerroon qabsoodhaaf uf qopheessaa jira. Qeerroon biyya keessaa kana booda abbaa fedhes maa hin taane Oromoon Itoophiyaa keessa akka jiraatu qaama dhiibbaa godhuun cimsinee irratti qabsoofna kana booda Oromoodhaaf kan barbaachisu Oromiyaa walaba baatee qofa Itoophiyaa keessa jiraachuun Oromoof du'a kaleessas du'a ammas du'a of durattis du'a nuti yeroo dhumaatiif biyya keenya nagaa baafachuu barbaanna jechuudhaan Qeerroo fi qarreen Oromiyaa yaada isaanii AGM'if kennanii jiru. Mootummaan abbaa irree kanuma wal qabatee ammas ajjeesuu, hidhuu, dararuu, biyyarraa godaansisuu itti fufeetti jira. Inumaayyuu Dr. Abiy Ahmed miidiyaadhaan gadi bahee uummata isaatitti dhaadatuun uummata kana afaan qawweetiin akka isaan doorsisu tarkaanfii garagaraa akka irratti fudhatu sodaa tokko malee qaanfii tokko malee ummata miliyoona dhibba tokkoof kudhanii kanatti dhaadataatti jira. Abbaan alangaas akka jettetti qaanii tokko malee Oromoota biyya alaa jiran kan biyyoota Arabaa fi biyyoota Faranjii keessa jiranitti bakkuma isaan jiranitti tarkaanfii irratti fudhannaa eenyullee seeraa olii miti jechuudhaan gocha seeran alaan mootummaa Itoophiyaa keessatti dalagamuun baratee biyya alaattis ni raawwanna jedhanii waan hin fakkaanneen uummata doorsisuudhaaf yoo yaalan namooti hedduun itti kolfaa jiraachuunis dhagahameeti jira. Oduma kanaan wal qabatee magaalaa Shaashamanneetti qeerroo deeggartan qeerroo wajji dhaabbattan yeroo qeerroon tarkaanfiiwwan garagaraa fudhatu qeerroo itti hin dubbanne qeerroowwan sanirraa hin dhorgine kanaaf isin deeggartoota qeerrooti jechuun mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu bulchiinsa magaalaa Shaashamannee jechuun kantiibaa magaalichaa obbo Tamaa Huseenii fi itti gaafatamaa nagayaaf tasgabbii obbo Naadoo Amboo hidheet jira. Waan nama ajaa'ibu mootummaan caasaa ufiitirraa amantii dhabuudhaan kantiibaa magaalaa Shaashamannee hidhuun magaalaa Shaashamannee jechuun magaalota gurguddoo Oromiyaan qabdu kan magaalaa Oromiyaa qabdu keessaa akka hangafaatti saffisa hedduun guddataa jirtuu fi wiirtuu qabsoo Oromoo taatee tan argamtu magaalaa Shaashamannee jechuun magaalaa guddaadha. Magaalli akka Shaashamannee magaalaa akka Adaamaa fi Finfinneetti kan dhiyaatan waan taateef hoggansi magaalaa Shaashamannee jechuun hoggansa sadarkaa biyyoolessaatti sadarkaa guddaa qabuudhaan amanamuudha. Garuu mootummaan Dr. Abiy hoggansuma isaa kanarraayyuu amantaa dhabee kantiibaa magaalattii obbo Tamaam Huseen hidhuun maddeen keenya magaalaa Finfinnee AGM itti himaniiti jiru. Akkasuma itti gaafatamaa damee nagayaa fi tasgabbii obbo Naadoo Ambos kantiibaa magaalattii obbo Tamaam Huseen wajjin hidhaatti ol darbataniiti jiru. Mootummaan Itoophiyaa sochii ammaa qeerroon Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatiin godhaa jiruun hedduu kan rifate caasama ofii mana hidhaatti guuraat jira. Kana qofa miti godina Baalee lixaa magaalaa Agaafraattis bulchaa aanaa Agaafraa kan ta'e obbo Sufiyaan Tamaamii fi kantiibaa magaalaa Agaafraa kan ta'e obbo Xaahir Aloo hidheeti jira. Mootummaan kun maal akka yaadee fi maal akka dalagaa jiru warruma caasaa mootummaa san keessatti sadarkaa hoggansa garagaraa irra jiranittu yaaddoo guddaa ta'etu jira. Mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed durfamu ilmaan Oromoo lafarraa balleessuudhaan Oromummaa ijaamsuudhaan Oromummaa dadhabsiisuudhaan sirna nafxanyummaa uummata Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa irratti deebisee ijaaruudhaaf namoota bulchiinsa san keessallee sabboonummaa qaban nama aantummaa qaban hunda isaanii hidhaatti guuruun dhagahameeti jira. Kun odeeffannoo qabatamaan kan nu bira gaheedha. Garuu odeeffannoon hedduun kan nu bira gahee kan qabatame ta'uu isaanii qulqulleeffataa jirru. Waan hedduun akka ta'aa jiruu fi mootummaan caasaa ufiitirraa amantaa akka dhabe kan nama agarsiisudha. Injifannoo guyyaa kaleessaa biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorniitti gaggeeffame argameen immootu Oromoonni biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn xayyaaraan mormii guddaa mootummaa Itoophiyaa irratti gaggeessan. Oromoonni biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn jiraatan helikooftara kireeffachuudhaan #Oromoo protest jedhuu fi akkasuma justice for Haacaaluu Hundeessaa jedhu samii gubbaa mirmirsuudhaan qilleensa irra deemuudhaan qilleensa magaalaa Meelboorn irra naannessuudhaan
aantummaa fi deeggarsa qabsoo uummata Oromootiif qaban agarsiisanii jiru. Wanta kana olaantummaa dadurummaan kan gaggeesse jaalatamtuu fi kabajamtuu qabsooftuu intala Oromoo kan taate toltuu tufaa yoo taatu jaallan isii wajji jiranis waan kana milkeessuu keessatti qoonni isaan qaban ol aanaadha. Injifannoon guyyaa kaleessaa biyya Awustiraaliyaatti galmeeffame kanaan mootummaan Itoophiyaa guddaa kan ariifatee fi akkasuma sabni guddaan ummati Oromoo mootu abdii guddaa kan horate ta'uun beekamee jira. Kanumarraa ka'uudhaan namooti hedduun toltuu tufaa fi jaallan waan san qopheessan irraa deddeebiin karaa marsaalee miidiyaa hawaasaatiin galatoonfatanii jiru. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya egaan gochi Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru waan hedduu nama dhukkubsuu fi waan hedduu nama aarsudha. Mootummaan Itoophiyaa akka malee uummata miidhaa dararaa jira. Akka malee uummata hidhuuf naannessaa jira. Mootummaan Itoophiyaa qawweedhaan aangoorra waaruu barbaada. Garuu kun akka lafa dheeraa isa hin deemsifne hayyoonni itti himaa jiru. Garuu Dr. Abiy Ahmed ilaalcha warra nafxanyaa fi ilaalcha warra nugusoota akka ila Sillaasee miiliq qaba waan ta'eef waan namni jedhee hin dhagahu kaayyoon isaa Oromummaa balleessuudha, Oromummaa laaffessuudha, Itoophiyaa takkiitti san ijaaruudha, hanga kana milkeessutti diibatti hin deebi'u jechuudhaan itti deemaa jira. Qeerroonis duunee dhabamna malee osoo nuti lubbuun jirru sirni nafxanyaa deebi'ee nurratti hin dagaagu jechuudhaan mootummaa Dr. Abiy Ahmed yeroo gabaabaa keessatti aangoo irraa fonqolchuudhaaf qophii xumuraa jiraachuun beekamee jira.